መቼ ማንነትና ዳር እንዲደርስ እንዲያስችል አንቺ በጣም ታስፈልጊያለሽ። በጣም ያንቺ ጠንካራ ነው። አዲስ አበባ ላይ በምትኖሪበት ቦታ ላይ ሰፊው ዶኔሽ የምትኖሪ አስፈላጊ በኩል ኃላፊነቱን እንወስዳለን። ስራ መስራት አለብሽ፣ ቤት መዋል የለብሽ። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ የፍትህ ሂደቱን መከታተል መቻል ይኖርብሻል። እንደዚህ ሆነሽ ብትታመኝ ብትወድ ለልጅሽ ለቀሪ ልጅሽ ራሱ ሌላ ችግር አለ። ሌላ ችግር እኮ ነው። እሱን ማሳደግ አለብሽ። ሁለተኛ የእሷንም ፍትህ መስማት መቻል አለብሽ። ምንድን ነው የሚደርሰው የሚለው እባክሽ ብርቱ ጠንካራ የቤተሰብ ዋልታ waan baay'ee haalan nama gammachiisu egaa guyyaa har'aa argine jechuudha. Egaa haa ta'u malee obboleettii teennaa yookiin immoo mucaa waggaa 7 kun lubbuun ishee dabartee jirti. Haadha ishee immoo yommuu akkasittiin ishee jajjabeessan hedduu takka nama gammachiisa. Gammachuun kana caale hin jiru jechuudha. Maaliifiin obboleettiin teenya tuni lubbuun ishees erga dabartee haati ishee kun immoo obboleettii isheetiif jiraachuun dirqama barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Garuu nama ishee jajjabeessuu fi nama isheedhaan azzoo ani siif jira jedhu yoo obbiraa qabaachuu baattee haati keenya kun yaada ilmoo isheetirraan kan ka'e miidhamni guddaan isheerra gahuu danda'a. Kanaafiyyuu namoonni akkasitti immoo ishee bira dhaabatanii imimmaan isaanii arcaasanii yommuu isheedhaaf akkasiin ishee jajjabeessan hedduu takka nama gammachiisa. Akkasuma aadde Adaanach Abeebee hedduu ishee galateeffannaa jechuudha. Kantiibaa magaalaa Finfinnee nuuf jiraadhu obboleettii keenyaa haadha teenya siin jenna. Egaa kanuma qofa osoo hin taane akkasuma namoonni obboleettii teenya mucaa daa'ima kichuu tana kan dubbattee dubbiidhaan nama hin quuqne kan nyaattee hin quufin kan fiigdee iddoo fiigicha ishii hin qaqqabin han miidhamtee miidhamni koo iddoo kana jettee himachuu hin qaqqabin wantoota haala suukanneessaa kana isheerratti raawwate yookiin namicha waan kana isheerratti raawwatee lubbuu ishii dabarse sana akkasiin ilaaluu hin qabdan. Akkuma lubbuun ishii dabarte innillee lubbuun isaa darbuu qaba waan ta'eef callistanii hin ilaalina. Kuni wal sobuudha malee waanuma takkayyuu waan lubbuu mucaa sanaas nu deebisu hin qabu. Waan dhiiga mucaa sanaas nuuf baasu hin qabu gumaa mucaa sanaa. Kanaafiyyuu namichi micayyoo sana akka lubbuun ishee baatuuf wantoota haala suukanneessaa kana isheerratti fayyadame innillee lubbuun isaa darbuu qaba. Kanumadha kanan ani jedhu. Kanaafiyyuu garuu haadha teenya kana bira dhaabattanii akkasittiin ishee jajjabeessuun keessaniif guddaa galatoomaa. Akkuma ishee bira dhaabattanii ishee jajjabeessitan kana dhiiga obboleettii keenyaa kan lafarra lola'e umurii ishee malee kan cabde akkasuma wantoota nam kamirrattiyyuu ta'uu hin qabne kan ishiirratti taasifame. Kanaaf namoota biraatiif illee akka barnoota ta'u shamarran kana booda dhufaa jiran daa'imman shamarranii kana booda gara guddinaatti adeemaa jiran ganaa dhalatanii kan dhalatanii jiraniif illee seerri mirga isaanii akka isaaniif kabajamu akkasuma eegumsi gahaan akka isaaniif godhamu namoonni akka isaan irratti wantoota haala suukanneessaa kana irratti hin hojjenne. Kanaafiyyuu yoo namichi kun har'a akkuma fedha isaatitti fedhu mana hidhaa keessa taa'ee fedhu ba'ee fedhu umuriin itti murteeffame garuu namni mana hidhaa keessatti jiraachuun guyyaa tokko guyyaan dhiifamaa dhufuun hin haftu. Sababni isaa wanti mana hidhaa keessa jiru wanti hundinuu waan mana hidhaatti hafuu miti. Garuu lubbuun namaa isheen baate immoo achumaan hafti malee deebitee hin dhuftu. Sababni isaa obboleettii teenya sana lubbuun ishee baateetti achumaan nu balaa hafti malee deebitee nuuf hin dhuftu. Kanaafiyyuu namichi kun akkuma lubbuu obboleettii teenyaa baase lubbuun isaa haa baatu jedha ani har'as. Borus wantin ani jedhu kanumadha. Sababni isaa borus gaaf mana hidhaa sanaa bahee
wantoonni inni godhuu fi wanti inni raawwatu kanumadha waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu